waan obsuu barbadaadha qaanqee maaliif faffacaata qaanqee maaliif faffacaata itti fakkaatti garaadha yaadaan finfinnee dharraadha yaadaan finfinnee dharraa kan affaadhootsu qaanqeedha kan hin godaannes dacheedha chaappeen kumaa finfinnee naa kofaltee fi washeeku boosuu sonnee kiyya saaku kallacha koosi dhankaaku. Kenya Rama, oh ada sikesitti wama, oh ilma padang capekna, oh serri camnang keruama, umman say barar joma fa gabar sengken akalla chafo, umman say barar joma fa gabar sengken akalla chafo, akalla chafo. Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Dinqiisaa Dabalaa wallee bareedaa fi hedduu kan namatti tolu akkuma as fuulduraa dhageessan sirba bareedaa kan ta'e qabatee isinii dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'ammoo odeeffannoo bareedaa hedduu kan namatti toluu fi kan nama hawwatullee isinii qabannee deebinee jirra jechuudha. Egaa nagaa isin immoo chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun namoota hedduu bukkee kan ni ga'uu fi akkasumas illee viidiyoon kun nama hedduu akka ni qaqqabee sirba isaa kanarratti illee viyuu gidduu fi ilaalcha guddaa akka inni argachuu danda'u illee kan isa fayyadudha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun artistii uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa qabudha jechuudha. Artistiin kun egaa yeroo ammaa kana gidduu kana waan ta'aa jiru beektu hundumti keessanii jechuudha. Artistii dhiyeenya kanallee artistii Yoosan Geetahunii fi artistii Galaanaa Gaaromsaallee sirba bareedaa tokko gadhiisanii turan jechuudha. Isarratti ilaalchisee artistiin keenya kunis artistiin Dinqiisaa Dabalaa sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolu magaalaa Finfinnee irratti illee kan hundaa'u eenyu kan Finfinnee kan eenyuti kan jedhu irratti illee bareedaa fi hedduu hojii bareedaa qabatee dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isin illee jaalalaa fi akkasumas illee artistii keenya kana appreciate akka qabdan illee agarsiisaa isiniin jenna. Warroonni artistiin keenya kana jaallatan immoo koomentii jalatti lakkoofsa tokko illee barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa immoo kana ture amma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya YouTube chaanaalii keenya kanaaf immoo haaraa kan taatan immoo akkuma beekamu gaa subscribe laayikii gochuun akkasumas illee namoota hedduu bukkee kan ni ga'uuf illee godhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti gama kiyyaan nagaatti.